hoggansi yaadaan mormoo hoggansa keenya qofa osoo hin taane hoggansuma addunyaati. Hoggansi addunyaa guutuun ka Ameerikaatis ka Awurooppaatis guutuun ka Afrikaatis ka Eeshiyaatis yaadaan morman. Yaadaan hoggaa morman yaada caalmaya yaada gabbataa mo'ataa ta'e cunfanii keessaa miirratanii ummata ofiitiin tajaajilanii jechuudha. Namuu yaadaan wal morma yaanni nama hundaaf kabajamaadha. Hoggansa kamiifuu. Yeroo san isin immoo nuti way kana beeytanii isin kaatanii wal loltanii gandaan wal facaaftanii way jettanii utaaltanii jechuudha. Dubbii hoggansaa keessa lixuudhaan ifi wal facaaftanii gandaan wal seentanii jechuudha. Hoggaasaniin ja'a bara laal walii galle. Walii galle hoggansi walitti dubbata wal qiiqa walii isaanii jibboo osoo hin taane yookaan wal dhabamsiisuu fi miti barumsaa jira beekumsaa jiraami hoggansa loon jaamuun qabnu ka hoggansi kun sababa allaa uummata Oromoo kabajamaarraa uumame. Yoo waa'ee hoggansi ollaa ke jireenya hawaasummaa keessa fiddaniiti waa'ee kutaatii fi gandaa odeessitan waa'ee biraa haasa'u waan hoggansi haasa'u sana haasa'uu dhiiftanii. Ijoolleen biyyatiyyaa gara daraaftanii bara. Maaliif miidhaadha gabrummaa sammuuti. Isin hogganaan kamuu ka bu'aa isinii buusu hordofa bu'aadharraa waan dhimmi keessan bu'aa keessan. Nuti hoggansa kamirraa'uu bu'aa isinii buufnaan jala yaana. Bu'aa isiniin buusu taanaan isin miidhannaan jala yaanu. Qeeroo nu toofa waan ta'eef. Laalme dheengadde gaafa salaalee keenyaa waliin jirraa miti. Dubbii salaalee irratti kamalee aareetiin ejjennoo kan fudhadhu simee fi qeerroo sakkaan itti kaasee hiriirsutti himee fi ejjennoo waraanaatiin sakkaan fannoo irratti fudhadhu himeef. Akkumaan jeesan qeerroon bilisummaa Oromoo biyya keessaa ejjennoo fudhatee kee lafaa laan argitanii miti. Kutaa hundarraa ka'anii jechuudha barattoonni. Yaamiinsa godhe irratti. Jalqaba immoo yaamiinsa san godhuudhaaf waan inni itti yaamu san beekuudhaan qaba. Waa'ee dhuunfaa kiyyaati. Maaliif waa'ee dhuunfaa kiyyaatti yaamuu hin qabaannu? Lolchiisuu hin qabaannu? Seeraa fi heera mootummaa diigee yaamuu hin qabaannu? Lubbuu isaanii balleessuu hin qabaannu? Kabajamaa muummicha ministeeraa mootummaa Itoophiyaa mana maree mana naannoo jeetiin kaa'ee lafa laala. Low books. Dhaloonni dogoggoraan dhufan dogoggoraan badan waan hin beeku. Dhaloonni dogoggoraan dhufan dogoggoraan akkam banne wanti isaan barsiisuu qabnu low books da kitaaba heeraa fi seeraa. Qabsoo. Qabsoon arrabsoodha miti. Akkasii miti. Yaadaan yaada moo'uudha. Haqaan haqa moo'uudha. Yeroo qeerroon sun gabba'u waan itti yaamame qaba. Qeerroon bilisummaa Oromoo kanumatti miti. Leenjii qaba. Tarsiimoo mataasaa qaba. Waan akkanumatti namni dalage waan miidiyaa osoo hin taane waan irratti hojjetame waan himamuu hin taane iccitiin qabsoo Oromoo miidiyaa gubbattiiu hin haasawamu waan ta'eef. Akkaataa dubbannaa beekuutu beekumsa gayaa qaba ja'ama namni kun. Dubbitu waa tolcha dubbitu waa balleessa.
dubbitu qabsoo bareecha dubbitu qabsoo balleessa qabsoon dhiifnu bilisoomnuu qabsoon dhiifnu qabsoon hin dhaabbatu kan qabsoo gosa hedduu goona qabsoon ta siyaasaa qofa mi siyaasaa waan xiqqoo bare dubbiin Oromoo bar dubbii siyaasaati miti dubbii haqaati dubbii Oromootiif an siyaasaan nan barbaachisu bar Oromoo miidhamaadha haqa gaafum malee siyaasaa miti ka siyaasaan bar wal shawwadu jechuudha bar walumaa galatti afaan keenyaan wal shawwaduudha Oromoo siyaasaan barbaachisu ka haqa qabsaawanii haqaaf qabsaawa mirgaaf haqa namaatiif miti qabsoon Oromootis qabsoo haqaati qabsoo shoror keessummaati miti akkana hoogganaa mishanyiiti akkana hoggansinis hoggansa haqaati hoggansa akka badiilaan hin faalle akka hoggansa hin takaalle isin dhoorkaa jechuudha Jawaar yeroo dubbate yaada saasan akka duraan takaalle wallaalummaa keetiin akka deemsa saasan duraan faalleessine si dhoorka Abiy yeroo dubbatu akka deemsa saasan duraan faalleessine akeeka saasan hin faalleessine si dhoorka walii galle marroon yeroo dubbatu adeemsa saasan akka hin faalleessine maqaa isaa qabattee waan biraa akka laayine sitti fidaa jechuudha kana caalaa beekumsi yoo jiraate as baasi lolli makkoon qabne rakkoo nama kaaya jaarsiin kiyya jecha kana caalaa yoo beekumsi jiraate natti as baasi lolli makkoon qabne rakkoo nama kaayame akkam lolli makkoon qabne jechuun lolli marii hin qabne lolli gamtaa hin qabne lola jaldeessaati Oromoo waan hambifnee bara jechoota abbootii teetiitiin sirratti qaraa halkanii guyyaan siyaasa miti siyaasa yoon qaree immoo eenyumti siyaasa nan beekuun isa rakkisa yoo barate malee maaliif nuti gameessota qabsooti itti dhalannee gurguddannee muuxannootti qabna taatootti qabna miidhamatti qabna kan hojiidhaan beekuu fi kan tiyooriidhaan beeku garagara Firaa'ol Darajjee kabajamu amma Hacaaluun keenya waa'ee hooggansaa osoo halkanii guyyaa iyyuuti lubbuun sun keessaa cittee mucaasana waa'ee hooggansaa diigumsa kan akkasii miti kan ummata Oromoo bilaash godhe qabsoo Oromoo bilaash godhe dhiira Oromoo lubbuusii bilaash godhe shamarran Oromoo lubbuusaanii bilaash godhe hoggansa waloon qabne dhengadda waliin turre isin hundi jaallawwanii qabsaawota xiqqaa guddaan shamarran as gubbaa waliin jirru kun na qofaa miti qabsaawanii yaalii na kophaatti jetti Ameerikaan sun jiru isin hundi qeerroo Oromooti qabsootti jirtanii qabsooyne waliin qabsooyne quba qabdanii harka qullaa wayyaan elloollee quba qabdanii erga nuti caccabsinee jiruu teenya hunda qabeenya meeqa baaftan quba qabdanii intarneeta kanaan ji'atti maallaqa meeqa baaftan maalleenummaan intarneeta kana gubbatti bee Oromiyaa lama jaara maalleen isin intarneetatti baaftan jechuun ilmaan Oromoo kun guyyatti biliyoona oli jechuudha intarneeta maallaqaan fayyadamtanii barbaadu kan TikTok irra baaftu kan kana irratti baaftu maallaqa bilaash lafaan finnee barbaadu maalleen isin fiddan kun barbaadu bilaash barbaadu miti barbaadu mana faranjiitii fi mana arabaa keessa qaqooyinee finnee barbaadu xiqqaa wanni naman geenye hundi fuulan nu tufaa finnee barbaadu waan qabsooyinuun kana boo ifin tuffatinaa kaaboo ifin tuffatin kaaboo dhiirati yawe shamarran biyyatti yaa ifin tuffatin kaawe qabsoon xiqqeenyan qabdu qabsaa waan isinii waan isin ni taati jettaniitu taha wanni isin hin taatu jettan hin taatu an mootummaa isiniin beeka malee isinii achi mootummaa biraan beeku
eegalle akkanan laffaatan obboleeyyan ka biyyatti dhiisaa deemtan silaa biyya alatti qaqooytanii ni dalaganneeti isaan kana jijjiirrannee barsiifanneettan ilmaan haadha abbaa keessanii rasaa isaan dhumte isin jalaa obboleeyyan keessan osoo argitanii akkasitti wayyaan fuula kan keessan duratti rasaa isaan kufanii ciciisanii jechuu dhiin isaanii lafatti isinii dhangala'ee jechuu ijaan harkitanii jechuu obboleeyyan keessanii quba qabdanii jechuu hundi keessan maraatanii akkasii huccuu darbitanii jechuu meeyaa jarana meela if laalame hai meela laalaa kamee shanyiti hoggansi bara meeqa tanumarra wal dhibne shanyiti wal takaalti maaliif wal takaallaa maaf deemsa wal dhorkina rakkinni guddaan kana mee laalibe walaloota laalibe one man rule and success shoori nama tokko eessa dhaqa shoori Kadir qoftiin taphatu jaran shoora Kadir qofaan eessa dheeneette addaati yoonaan Kadir kee shooran taphadha jee kan biraatu nu harkatti qabaa dubbi hoggaa kana taate dubbiin wal takaaluu taate mire sangaa fi korma walaa jidduutti citaatu caccabaa mire ilmaan Oromoo caccabaa kaa jaran kalkuleetii keenya ilaallu malee riqicha osoo biran gahii wayi waa utaalanii tanaaf lolli makkoon qabne rakkoo nama kaayaa mee akkamii jaarsiin kiyya Harargeenoo of gaafadhu siin jetti yoo isii gaafatte gaafi namu of gaafachuu qabaa siin jaa yoo ifin gaafanne nama gaafachuu hin dandeessu kaa ifirraa deebiin harkanne namarraa akkamitti deebii harkatta gaafiin addunyaa kanaa tokkollee kan deebii harkate hin jiru deebiin gaafiin addunyaadhaa argate yoo jiraate du'a qofa gaafiin addunyaadhaa deebiin isiin harkate yoo jiraate hanga ammatti du'anii qabrii luxuu qofa malee gaafiin deebii argate biyya kamittu addunyaa kamittu hin jiru hoggansa san harkitan hoggaa galan sagantaa qabaachaa turanii kun bitaan galee kun mirgaan galee eega galteellee simannumaaf yaati malee harka ol qabdee qeerroo jirtu nu keessa ol deemtee maal jirra dhumnee jirraama abbaan ni jirra nuun jee'uu dhumee deemee jira hin jiru maali silaa namni biyya keessa hoggaa gale simannaa isaatiif deemee qeerroo jee harka ol hin qabu hoggansi hundi akkasuma nuun jaa galee osoo gattaa'ee wal tirsiimeessee saganteessee biyya wal jaarrate arra wanni haasa'anuu waa jirti irra walii galuu didaniiti gaagaataa hoggansaa jidduutti haa caaluun nyaadhamee jechuu qeerroon nyaadhamte Juhaarii fi obbo Boqqalaa fa'aa fi namni kun kudhanii sidhame rabbiin nu baase jechuu obboleeyyan kiyyaa lolattiin galchinii dhaabbadhuun hin tarsiimeessaa hangaan dammeessutti ana kaa dammeessituun hangaan an hin tarsiimeessinitti eessatti Jawaar waa kaasuu danda'a marroon eessatti kaasuu danda'a Abiyyi eessatti kaasuu danda'a waa hedduu barbaada waan takka godhuudhaaf lolatti seenuufis waa hunda godhuudhaaf akkanumatti miti hamileedhaanii miti onneen nama fixa obboleeyyan kiyya akkanumatti hamileedhaan oofama guyyuma lama keessatti lafaa kaatanii amma balleessinaa hoggaa isin jettoon niin beeka onnee keessan an onnee keessan akkanif beekutti nif beeka an sababa onneetti barna wallaan nutti jiranii onnee dabalee rakkoo biraatii miti onneen tun nama raajiti gaaga'ama fiddi amma gaa qeerroo sana hoggaan hiriira baasu ejjennoo tokkollee qeerroon akkam fudhanneen jeen kabajaadhaan bobba'ii kabajaadhaan galiin jeen kabajaan bobbeetii mirga isaa dubbatatee waa'ee salaalee qofa kabajaan galee jechuudha mootummaanis akseptinaa godhe adeemsa san
Daandii naa gallakkisiin juun sun isa sanii. Ammas naa gallakkisee yoon jee naaf gallakkisaa jechuudha. Gaafiin naa gallakkisuuf garuu gaafii sirrii heeraa fi seera guuttate mirga uummata Oromoo qabadhee mootummatti dhiyaachuudhaan qaba. Yoon sanitti mirga dhugaadhaa kan addunyaan itti amante sanii naa gallakkisuu baate itti gaafatamaan mataa isaati malee anaa miti. Walii galle. Kulfiin isii tanaa kulfiin qeerroo kanaa tak godheetiin si garsiisee jechuun isii tana naatu godha naatu qaba. Hoggansi gubbaatii fi hoggansi jirnaalli wayii tokko biraan juulaatii fi abiyyi suujiin isaanii garaagaraatii mire. Akkana kan Jawaaris suujiin isaa tabiraati Marroodis tabiraati Tiyyas tabiraati kaa Tiyya faata ajaa'ibaati bar. Garuu waan takka hojjennaa beeki hundi keenya. Abiyyis bar warri opiniyootis bar warri badhaadhinaatis istaayila keenya kanatti Oromoo bilisoomtii jee deemaa bar yaada isaa dhiyeeffataa bar rakkoo biraa qabu bar indilis. Kaabaa'oonis akkasii yaada kanatti ija hundi gaafiinsaa sirrii fi sirriidha. Kaabaa'oonis akkanatti deemtis hin jaa sirrii fi sirriidha. Wanni nuti dadhabne waloomsuudha. Mootummaa riizistaansi keessa gara gabarnamantitti cehu. Gabarnamantitti yeroo ceene kaawunsiliing taana jechuudha. Kaawunsiliing ta'uuf poolitikaal kaawunsiliing hin barannee jechuu hoggansi. Mee laala kan siin juusa shanyee. Kitaaba akkatti kaa'uudhaan kan. Ana ka jaarraa abbaa gadaa kana dhiigammadaa. Kawaaqoo guutuu. Akkanatti kitaabaan sitti haasa'uu qaba malee hoggaa sitti haasa'u. Bareedee dhufee sitti haasa'uu qaba. Jechoota si amansiisu nunnee si tarsiimeessee si jaaruu qaba. Isin shamarranii fi dargaggoo kabajuu qaba. Addunyaa tana gubbarratti bar wanni lubbuu wareegnuuf qabsaawwan mee qabaduuf kabajaa keessan eegsisuufi malee kabajaa keenya eegsisuuf miti. An kabajaan teessan tu qabnaan boo lubbuu miti khadiirii mi haadha khadiiriin beeku. Haadha khadiiris boollatti awwaaleetiin gubbaa ta'aa jira. Abbaa khadiiris boollatti awwaaleetiin khadiiris boollatti awwaalee gubbaa ta'aa jiraan. Ofuun beekuu hin nama beekame. Oromoo jedhisin jennaan ofuun beeku hin nama beekame. Haadha xiyyaa'u boolla keessa kaayeetiin taa'ee koopla. Abbaa xiyyaa'u boolla keessaan kaayeefis boolla keessaan kaayaa barbo. Maqaa Oromoo juu kana bar jechuu dura bar. Yaa bar jechuun nagayaa miti. Barbo bar tanatti barbaran jinna qabdii barbo. Oromoo laal jechi juu kun nagubuu keessa laal. Dirgim godhee shugguxiin mataa keessa if dha'uu naa salbataa barbo. Gammachuu keessa. Ali abbaa lafaa fi dambalaa dakamaan. Bishaffila. Shaffila irraa dhufa barbo. Sooree isaa siitii bar na beekaa barbo. Na beekaa hakima isaan nageessa Ali. Hawaaqoo guutuuti. Isaatu ifna yaadachiisa abbaasaa sooree isa guddaa dambal Ali usulee abbaa fedhee beeka loltuu guddaadha. Kawarra caccabsaati gaajal caccabsaa. Shajji jeraati. Naloobsuni maraataa huccuu tana darbee deema. Ali usulee sooree isaa. Isaatu mana yaalaa nageessaa bar. Faranjii tana bira. Dhukkubni Khadiir ni boo'ee gangalatee faranjii bira. Akkanan tatta'u kan. Allal Oromoo jennaan osoo makiinaan laan deemuutti lal Oromoo jennaan hoggaa isin tuqamtan foddaan akkanattiin utaalee makiinaa keessaa utaalaa barbo. Lafa na qabaa bar namni hoggaan dubbaddu boo. Amma bar nagayaa bariif qabbaneessuuf inni isinitti dhufaa barbo shanyiti. Way ras lal Oromoo jecha jukun hoggaan jelal dim godhee mataa kana facaasu naa wayya mi'aa wanni kun natti mi'ootuudha kabajaan uummata kana jaaladduudha. Mbeku wambira. Khadiri vijini janka mbeku. Khadiri vijini janka mbeku. Na isa akhaweti obale sakhiya. Ay moromo obale sakhiya. Khadiri vizin kabsau. Goza vi ganda vi skuta vizin kabsau. Oromo vin kabsau obo. Oromo v kabsau. Rabbi v kabsau. Oromo naga kabachu. Oromo v kabsau.
nama arrabsaa nama xiqqeessaa mootummaa xiqqeessaa osoo taane haqaa fi haqaan dhugaa fi dhugaaniin mirga uummata kiyyaa eenyumatti himadhee akka seera addunyaatiin dhugaadhaan dhugaa mo'a haqaan mo'a beekumsa dhugaatu bilisa nu baasa waan ta'eefi hunoo laala nawaa raajiitis dhufe fi BMW hin deemaa barbo abbaa fedhe barbo kadir kiyyan tuqinaa jee mataarra oobaa barbo shit yaanii barbo naatu gurguddifate laal rooberraa baalirraa eegalii anawaaris kana hunda keessa kanaa hojii ture warra koolaayyaatu warra targaa quxurii beeytu amala saayibaatu beekaa ana aduu birka keessa goobana dadalaa jeedala diimaa saannate am brown fox haala marraachi malee hin jirre deem na laali hiiji ana niyaalaa baaleetiin siin jee baalee bareenta oromoo shit siin sodaadha eenyuma waan baalee jechuudhaaf gandummaa naan jetta jeetiin siin sodaadha ayaan baalee waa ayaan baalee jechuun barboo ayaan argee jechuudha barboo hinaaffaa waan si jirtuuf tun siin gallee barboo haasawni kiyya kun hiiji ayaan baalee jechuun barboo ayaan jimmaa jechuu barboo hiiji ayaan wallaggaa jechuudha barboo ayaan iluu abbaa booraa jechuudha barboo baale duguugamee lafarraa oromoodhaaf bade baale oromoo jennaan dachii fi samii quban qabne baale duguugamee oromoof qaqqalamee lafa tana gubbaa badee dhume seenatu nu beeka seenaan nu beekuu baatu rabbitu nu beeka rabbi nu beeynaan namni nu beekee nu beekuu baate dhimma isaan qabnu dubbii gabaabaadha dhiirti dhiiraa nutti irraasin quba hoy isuma kana jee jajaran numanja ana amir kadir malik abba jifaru manju ana sadem barento manju ana kasharam barento ana kamacha boranti chana walla kicharo mon manju yomin takaye chudi sakanatti asaika tanaga takabso barechitu kabso na kana demti sadist lukkubo jaamu kana warri dukkubsatan laal sadist jechuun kuni gammadu ofitti gaddu milalme gammadu ofitti gaddu ofitti gammadu melal nuti mala akkasii qabna bar akkasuma bar beekumsaaf gatii xiqqaalaanne dhugaaf gatii xiqqaalaanne sobaaf gatii guddaa kennu leellisu amma waa'ee qabsoo haasawaa jirraa miti tanaafinis hin namanne bar amma waa'ee qabsoo haasawaa jirtanii miti hayyee jee hoggaan isinii hojii kee na duuba duruu garagaltanii ustaaf booniyyee fi booniyyee chukkaatan laalee isarraa isatti ka'utaaltan dubbii tajoo aarsan dhiiftanii ilumaa san caalattu booniyyee jettanii maslafan lafu kaatanii jechuu ustaaf booniyyee laala ajandaa keessan ajandumarraa qabattan hin beeytanii jechuu amma silaa namni saadist kanan dhukkubsanne maal godha waan akkanaatiif bakka hin kennu kanachi dhoyseetiif irraa beekumsa qofa irratti xiyyeeffate beekumsuma san qofa leellisa waan fofokkottu oromoo keessaa mul'attu waan diigumsa oromoo keessaa mul'atu achi dhoyifata tanaaf irraa achi dhoyseeti tanaaf bakka hin kennu laal waan gurguddoo ajandaa gurguddoo irratti xiyyeeffata waan dadhabina nu keessa jiru akkasuma dhoyifannee ajandaa godhannee miidiyaa irratti dhiyeeffachuu hin qabnu hay yoo walluun gannees
Waa'ee ajandaa wal dhungachuu sana oguuf namaan isin ajaa'ibu ni beeytanii jechuudha. Dhiifama fa'aa wal gaafachiifna. Naatu nama dhungatee dhiifama naa godhaan kan namni nuun juutti nama wal dhungate. Meeshaa dhiiraa achi babaafna. Laal. Saba wallaalaa shamarranii fi dargaggoo wallaalaa dhukkubsattoota saadist ja'amna. Kana dhukkubni kun maaliin bada? Happiness psychology antivirusidhaan bada. Virusni zombii kun saadistii kun maaliin bada? Happinessiin bada. Negative waan ta'eef positive hin rukutamaa jechuudha. Kana jechuun brainwash si godhuudha psychiatrist books. Hayyee kanatti haasa'u. Maaltu si rakkisa? Amma gaadhiira kanatu Oromoon hundi ni gammada hogganaalee. Ni guddifate gaa. Amma hogganaalee Oromoon hundi ni gammada. Jecha tokkichaa hunda fuudhee miidiyaarra deema. Maaliif gammada? Waan isa bareechuu dubbata. Anuu maraatummaatti yaan dachiin balleessinee isin fayyaa teessanii maa dachii balleessitan. Silaa maraataa dachii balleessaami. Ammaraataa nuu kaniin saba kabajuu beeku. Saba qabsaa'uu beeku. Saba kabajuu waan saba kiyya xureessu beeku. Silaa maraataatu maraatummaa isaatii waan hunda balleessa. Waan hunda laaqa. Qalbii waan hin qabne. Duubaanuu akkanattiin isin bareechee isin jaaree beekumsatti isin tarsiimeessa. Isin warri fayyaa kuni. Maaliif if tarsiimessuu bareeddanii of bareechuu dadhabdan? Maaliif wallaalummatti xiyyeeffattan? Miidiyaa kanaan wanni si garsiisu tokkotti wanni hin barreessu kun hundi waan si jijjiiru. Jechoonni nan dubbaddu sirndii oo deebitee dubbatte waan famous si godhu.